Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Oromiyaa Global Media dha. Oromiyaa Global Media irraa oduu fi odeeffannoo guyyaa irraatiif qopheessine qabannee dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Well, a big leadership change at Air India. The airline has appointed former Ethiopian Airlines chief Tewolde Gebramariam as its new CEO and MD, succeeding Campbell Wilson. Daandiin qilleensaa Indiyaa hoogganaa daandii qilleensaa duraanii Itoophiyaa Tewolde Gebramariam hoogganaa daandii qilleensa biyyatti gochuudhaan muude. Waggoota 10 oliif daandii qilleensa Itoophiyaa kan hoogganaa turan obbo Tewoldeen dhukkubsatanii otoo yeroon sooramaa bahan hin gahin hojii gadhiisuu daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksisee ture. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bulchiinsi isaa Iraan waliin marii gaggeessaa akka jiran ibsan. Iraan waliin marii baay'ee gaarii gaggeessaa jirra jedhan Tiraamp. Maddi oduu Rooyiters akka gabaasetti kibxata biyyoonni lamaanuu marii guyyaa guutuu gaggeessaa oolan. Biyyoonni lamaan mariitti deebi'uu hordofee ulaan Hormuuz banamuu irratti waliigaluu abdii jedhuun gatiin boba'aa addunyaa gadi bu'ee jira. Sagantaan nyaataa addunyaa jijjiiramni qilleensaa El Niinoo hamaan kutaalee addunyaa saaxilamoo ta'anitti dhuma bara kanaatti namoota miiliyoona 49 beelaa hamaadhaaf saaxiluu danda'a jedhe. Ejensiin dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun carraan taatee El Niinoo baay'ee hamaa mudachuu dhibbeentaa 81 yoo ta'u bara 1982 as ho'iinsi sadarkaan isaa mul'atee hin beekne ol ka'uu danda'a jedhe. Kun immoo kibba Afrikaatti hongee hordofsiisuu danda'as jedhee jira. Forces from Somalia's semi-autonomous Humnoonni Puutlaandii fi loltoonni mootummaa Somaaliyaa wajjin hidhata qabu jedhaman gidduutti lolli cimaan dhalachuun gabaafame. Pirezidaantiin Puutlaand mootummaan federaalaa Somaaliyaa loltootaa fi meeshaa waraanaa bobbaasuudhaan naannicha jeeqaa jira jechuudhaan himatan. Puutlaand bulchiinsa Somaaliyaa ofiin bulchitu yoo taatu walitti bu'iinsa humnoota federaalaa wajjin waggoota dhiyoos gaggeeffameen yoo wal bira qabamu kana ammaa kun baay'ee hamaadha jedhameera. Overnight into Wednesday, Russia launched its Raashiyaan haleellaa misaa'ilota bilaastikii fi diroonii Yuukireen magaalaa Kiev keessatti namoota 14 ajjeestee 22 immoo madeessuu aangawoonni himan. Oduu fi odeeffannoo guyyaa irraatiif qopheeffannee asirratti xumurra. Toora miidiyaa hawaasaa keenya chaanala yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa. Fuula feesbuukii keenyas fooloo godhaa isiniin jenna.